Murtii guutoo sabiskiraayib godhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو دعوتوني في دكيفتوني channel مرتقوتو نجيا فيا قيسني جرتو أكم جريني بدأ أكم جرو جريني إيجا دكيفتو تخينيا أرى كوبي أدى تكا إسني كابني ليا جرا خان إسني كابني دفنيزجا imaltuu murtii guutootiin qophii ajaa'ibaatii fi qophii bareedduu kutaa adda adda qoqqooduudhaan isaniif dhiyeessuudhaaf qophii keenya xumurannee imala keenya jalqabnee takka inni eegallee jirra. Kunis maal yoo jettan akkuma agartan kunoo karaan irra deemaa jirru kun biyya nuti itti argamnudha. Biyya yama magaalaa Adan jechuu keenya. Haala kanaan imaltuun teenyaas garami yoo keettan taate walumaan deemnee haga xumuraatti yoo nu faana buutan kanurraa hubatan ta'a barnoota adda addaa irraa argatanii warroonni chaanala keenyaaf haarawaa taatan murtii guutoo tiyoob sabiskiraayib godhuudhaan nu gargaara. Warroonni maatii taatan ammoo viidiyoowwan amma ammatti nuti galakkifnu hundaa'u laayik sheer godhuudhaan namoota hiriyoottan keessan biraan akka geessan jecha qophiin keenya imaltuun teenya akkuma itti fuftetti jirti. Haga xumuraatti nu waliin turaa isaniin jenna turtii gaarii. Hayyeegaa daawwattootaa fi dhaggeeffattoota murtii guutootii akkam jirtan nageenya keenyatti aansuudhaan qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Kunoo imaltuun keenya jalqabamee takka eegalamee jira. Imaltuu keenya kanaanis wantoota adda addaa isin daawwachiifna. Hagammaatti karra deemaa jiru kun karaa guddaa Sheekh Usmaan irraa gara Hormaaksar deemaa jirudha. Sheekh Usmaan irraa karaa Hormaaksar waayillan kiyya makiinaa na duubatti argamanis ni jiranii. Isaan waliin taane Hassan Aliyyiitii fi Mustaqiim Bareedaadha. Na duubatti argamanii sawwaaqa keenya jechuun shufeera makiinaa keenyaa waliin taaneeti. Qadeemaa jirru jechuudha. Murtii guutoo tiyuub yoo hordoftan murtii guutoo tiyuub chaanala keessanii chaanala haarawaa amma bana jamaa haaluma kanaan qophiin keenya ammaa akkuma jalqabamee jiru itti fufeeti jira. Haga xumuraatti yoo wajjin turtan waa hedduu walirraa barachuu dandeenya. Akkaatuma kanaan karaa nuti ammatti deemaa jiru kun agartan kana qabna hedduu dheertuutu nu hafaa jira. Waa hedduu isin daawwachiisuudhaaf. Xiyyeeffannaan keenya guddaan akkanumatti agartee viidiyoo waraabuu osoo hin taane hawaasa keenyaaf barnoota seenaa waan adda addaa hawaasa barsiisudha. Seenaawwan as keessatti dur beektota Oromootiin hojjetamaa ture seenaa Rirminyaa tokko jedhamu san seenaawwan as keessa dhokatanii turan magaalaa Adan keessatti hedduutu jira. Kana isan biraan geenyee hawaasa keenyaaf muuxannoo fi beekumsa hawaasa keenyaa cimsuudhaaf socho'aa jirru guyyaa har'aan tanaa akkuma beekamu ilmaan Oromoo qabsoo teenya takka jedhanii eegalan keessattuu ilmaan baha Oromiyaa kanneen akka Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Elma Qulxufaan dudduubbee isaanii taatee magaalaan Adan iddoo bakki nuti itti argamnu kun jechuudha. Isaan dudduubbee godhatanii bakka kanatti asirraa qabsoo teenya takka jedhanii eegaluu isaanii waan nuti hundinuu waliin beeknu. Haaluma kanaan haga xumuraatitti yoo kan wajjin hordoftanii nu jala deemtanii waa hundaa kan hordoftan taate iddoowwan isaan itti agartee qeeroo ganamaa leenjifachaa turanii fi waajjiraalee isaanii bakka hedduu isin daawwachiisuudhaaf deemna. Jaarraa Abbaa Gadaatii fi Elma Qulxuu biyya magaalaa Adan keessatti maal hojjechaa akka turan qophii kana faana yoo buutan sirriitti hubachuu dandeessanii barnoota muuxannoo addaa argachuu dandeessan. Kanarraa waan duraan beektan irratti dabalata har'a jalqabataa akka jennee isin barsiifna osoo hin taane seenaa hayyoota kanneenii ni beektanii garuu dabalataan seenaan hayyoota kanneenii maal akka ta'e isin hubachiisuu dandeenya. Kanumaafuu nu faana bu'aa isiniin jenna. Hordoftoonni agartee chaanala murtii guutoo isin jaallanna hedduu isin jaallanna. Hanga xumuraatti nu faana bu'aan dhaamsa keenya malee.
moggaa keenya lamaanitti ka argamu jidduu kana deemaa jira moggaa lamaanittu bahaaraatu argama bishaan jechuudha gara lamaaniinuu iddoon kun egaa bakka bashannanaati magaalaa Danqeedaa bakka kan bareedaadhaa fi haga xumuraatti yoon waliin deemtan iddoo haalaan bareedaa bashannanaaf akkaan ta'u iddoowwan kana hunda egaa bakkeewwan babbareedoo hedduu jira kanallee isin daawwachiifna isin bashannansiifna muuxannoo adda addaa isinii kennina iddoowwan gaajaarraa abbaa gadaatiif elemoo qulxuu itti hawaasa keenya barsiisaa hawaasa qeeroo ganamaa uumanii itti hojjechaa turan magaalaan tun osuma jennu egaa elemoo qulxuu faana sirraa nama naggaaddee jabaa ture nama daldalaati biyyee mangaa magaalaa irraa gara biyyaatti daldalaa ture nama akkaan jabaatii muuxannoo daldalaa qabu jechuudha. Sanuma wajjin wal qabsiiseeti egaa qabsoo teenyatti qabsoo uummata Oromoo jechuudha nama hangafaati elemoo qulxuudha maal akka ta'e seenaa isaa yeroo biraatitti wal ilaaluu dandeenya garuu immoo kana keessa wanni isin hubachuu qabdan kutaa kanatti imala gara iddoo isaan itti leenjiiwwan adda addaatti kannachaa turanii fi iddoo isaan bu'uura godhatanii irraa sochii kana taasisaa turan kutaa itti aanu keessatti isin dhageessisuudhaaf qophii jirra hanga xumuraatti yookaan hojii deemtan taate waa hunda waa hedduu asirraa barachuu dandeessan jechuudha. Ilmaan elemoo qulxuudha as keessa turani eeguma nuti biyya kana dhufne eeguma nuti biyya kanatti biyyarraa gaa baqannee biyya kana dhufne booda ka biyya kanarraa deemanii asirraa gara Masrii deemanii Masrii irraa gaa gara Awurooppaa deeman jechuudha ilmaan elemoo qulxuudha maashaallah. Iddoowwan isaan jiraachaa turanii fi bakka hunda gaa yoo qophii kana faana buutan isin daawwachiifna bakka ijoolleen isaa jiraachaa turte bakka isaan gaafa lubbuudhaan jiran gaara bira mataa godhuu fi maal akkam maal hojjechaa turan maal godhaa turan as keessatti elemoo qulxuu dabalatee jaarraa abbaa gadaa hayyoonni Oromoo jajjaboon baha Oromiyaatitti qabsoo bilisummaa Oromoo uumuudhaan itti Oromoo guutuudhaaf uummata Oromoo guutuudhaaf bu'uura qabsoon irra taasifamaa jiru kanaaf namoonni bu'uura ta'an magaalaa kana keessatti maal akka hojjechaa turanii fi seenaan isaanii maal akka fakkaatu walirraa hubachuu ni dandeenya jechuu barbaanneeti egaa hordoftoota keenya haga xumuraatti nu waliin tura kunoo itti argamnu kun maal akka fakkaatu magaalaa kana keessa iddoon amma deemaa jiru kun iddoo
qormaaksar geenyee jira ma bakka qormaaksar geemurra jira haaluma kananga haga tumuraatitti yoo kan hordoftan taate waan adda addaa isin nurraa hubachuu ni dandeessan jenneeti amannaa hordoftoota keenya Murtii Guutuu Tiyuub like share subscribe godhuudhaan nu gargaaraa isiniin jenna turtii gaarii akka xumuraatti. Sabi kaya katalo ko no, sa janata ako no, kabuno raka mag ani nang gula sunda ke bara kama orang sedih. Kemana mau sedih dulu ten? Hasa para dato hasa dile to hasa ni. Hasa kana kana apa gitu mana ni orang ka kabote borode. Dia lagi lah ada tahun itu. Hasa kasi sulir di be munten to di. Ada mati pra ra to ani ko tahu masih itu badara gitu lagi. Iya dulu deh malam dah salah. Makanya aku dulu deh. Thank you.
biyya ittiin gabbaanee bakka takka dhaqnee lallaallu sanii fi forsaa akkanaa kanatti fayyadamnee warreen biyya tana keessa dabartan keessattuu harka dhibba keessaa 80 hara bakka tana yoo irraan dabarree hin deemu beekte saniifuu yaadannoo nama saniifillee tahaa jechuudha. Hara adan hormaaksar bakka namni keenya hasanarraa illee sababa huutiin bukaafteen dhufanii asitti bukaan achi deemnee ilaallee biraa jechuudhaan akkasitti asan isin daawwachiisaa jirra. Haalli biyya tanaa gaa jireenyi qaalee kun ruutiinuu takkaa'uu bitachuun dadhabamtee jirti maaliyyaa gaa alhamdulillah ala kulli haal as geenye gaa kun murtii guutuu wajjin maatiin murtii guutuu warri taatan sabiskiraayib sheer godhuu hin gatina waan nuti gootu hunda komentis nuufannaa jalatti jajjabeessaa isin jenna nuti isin hojii jirraa isin keenya nuti keessanii isinis keenya isin jenna. Daawwiin itti fufa. Haaluma kanaan itti fufa. Ajaal mustaqiim. Miyaasan jidduutti jira. Warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtanii bakka itti isin kee Jumaa Mubaarak jechaa ta'u. Haalli biyya tanaa gaafa kana keessa jiraatanii jireenyillee qaalaayee mara jibbisiisu jirti. Kanaafuu ijoolleen teenya haariitti bakka biyyaarraa hara biyya namaa jaanan akka beekattee biraa biyyuma isaanii ta'anii dhaabaa bakka isaafuu warra biyya namaatti jaanan yoo kana. Biyya tanatti biyya mootummaanis warri sanaatis ijoollee cufa gubeeti Suudiinis nama cufa qixaattee ilmaan xixiqqaa shaan dhalatan cufti mana hidhaa keessa turuu jedhanii kana argu biyyarraas deemu kunis nama ajaa'ibsiisaa beeyte. Kanaafuu biyya biyya warri biyyarraa as yaatanii jirtan akka biraa dhaabdanii je biyyoota isa keessatti rabbiinis qiyamma isin kanneen carraaqatanii dalagaa biyyoota ijatti oftee biyyoota ijatti yaadanii jiraatanii dhaamaaf. Aywa obboleeyyan keenya qaamamallee doonii nama fiduu hin dhaabne jedhanii. Kanaaf dhaamsa qabdee jechuudha galatoomi gaa siif yaasanii mustaqiimatiif yaasantuunis gaa ijoolleen murtii guutuu dhaamsa babbareedaan nu dhaamtanii. Kabajamoo daawwattoota hordoftoota chaanaala murtii guutuu gaa hundi keessanuu nu wajjin jiraadha hanga xumuraatitti gaa daawwiin keenya akkumatti fufetti jira. Haalli jiru gaa kana fakkaata kun daawwattoonni keenya gaa haalli daawwii keenyaa kun kana fakkaata. Iddoon kunis bahaara bishaanii iddoo kanatti kan argamu dirree xayyaara adan kun asitti argamti na bishaan kana duuba. rakkisaa kana keessatti akka jiru dabarsanii namni kaayyoo qabu tokko silaayis aanee wayiin godhe jee kaayyoo isaa sanii dura haratti muramaa sanii fugaa biyya namaa akkasumatti obsaan jiraatan obsa yoo qabaanne biyya namaa keessaas umrii dheerachuu hin dandeessu waan ta'eef jecha rabbi obsa isinaa kan warra biyya namaa jirtan hunda Aboo bakka reefu jirtaan itti nu qabdee dhiyaanne warra dabartanii warra kanaafuu nuti waan guddoo nu eeggataa kanaafuu waan takka takka jennee mufannee waan godhu
Eeyenga hordoftoota murtii guutuu chaanaalli murtii guutuu chaanaala keessanii laayik share sabiskiraayib godhuudhaan nu hordofaa isaniin jenna. Jalqabarraa eegallee egaa haga xumuraatitti agartee imaltuun teenya kutaa kanaa maal akka fakkaattu hordofaa jirtanii argaa jirtanii. Haga xumuraatitti nu ta'uu nu wajjin turuu keessaniif isin galateeffannaa jajjabaadhaa isin jaalannee isaniin jechuu barbaanna. Kutaa lammaffaa keessatti haga iddoo isaniin jenna kana hunda galma isaaniitii fi bakka isaan waa hunda itti hojjechaa turan leenjii qeeroo ganamaatti kannaa turan waan jaamu hunda takka takkaan seenaa isaanii qaamaan achitti argamnee keessaniif qoonnu ta'a. Kutaa biraatiin kutaa lammaffaatiin kun kutaa tokkoffaadhaa kutaa lammaffaatiin hanga walitti deebinutti hordoftoonni keenya hundinuu galatoomaa turtii gaarii nageetti isanii jenna. Hedduu isin jaalanna. Murtii guutuu YouTube chaanaala keessanii laayik share sabiskiraayib godhuudhaan nu gargaaraa isaniin jenna. Baay'ee nageetti.